Gaachanni sabaa WBO zoonii Giddu-galaa Aanaa Cobii keessatti tarkaanfii laalessaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Godina Harargee Lixaa Aanaa Mi'eessoo fi Godina Harargee Bahaa Cinaaksanitti keessatti hidhattoonni Somaalen daangaa qaxxaamuruun dhukaasa walirraa hin cinne uummata Oromorati bananii miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu himan. Tiraamp Ameerikaan galgala kana Iraan akka taanetti haleelti jechuun dhaadate. Adooleessa 8,2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Gaachanni sabaa WBO zoonii Giddu-galaa Aanaa Cobii keessatti tarkaanfii laalessaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Abdiin sabaa WBO zoonii Giddu-galaa Aanaa Cobii keessatti tarkaanfii laalessaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Reefi gaachanni sabaa WBO zoonii Giddu-galaa Oromiyaa Adooleessa 7 bara 2026 godina Lixa Shaggar Aanaa Cobii ganda bakkee oofuu jedhamu keessatti tarkaanfii cimaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu hoogganni WBO bakkichaa ibsaniiru. Abdiin sabaa WBO'n tarkaanfii waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhate kanaan qawwee AKM 20 rasaasa AKM 1,200 rasaasa PKM 500 jororoo 3 fi kophiilee waraanaa hedduu gosa garaagaraa dugda loltoota waraana mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Godina Harargee Lixaa Aanaa Mi'eessoo fi Godina Harargee Bahaa Cinaaksanitti keessatti hidhattoonni Somaalen daangaa qaxxaamuruun dhukaasa walirraa hin cinne uummata Oromorati bananii miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Harargee Lixaa Aanaa Mi'eessootti hidhattoonni Somaalen shira ergamtoota murna mootummaa naftanyaa bilisiginnaatiin daangaa Oromiyaa qaxxaamuranii uummata Oromorati dhukaasa bananii irra deddeebiin qe'ee fi qabeenya irraa buqqisaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ifoomsan. Shiraa fi diraamaa mootummaan naftanyaa bilisiginnaa PP qindeesseen hidhattoonni Somaalen torban darbirraa eegalee hanga irratti dhukaasa walirraa hin cinne araddaalee adda addaa keessatti banuun namoota hedduu qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise ifoomsaniiru. Oduma wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaaksanitti araddaa Daarimuutti hidhattoonni Somaalen guyyoota itti fufaa Adooleessa 2 hanga Adooleessa 5 bara 2026tti uummata Oromorati dhukaasa banuun lubbuu namaa galaafachuu fi rasaasa madeessuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Odeeffannoo jiraattota araddicharraa argameen hangammatti namoonni 2 hidhattoota Somaalen lubbuu isaanii yoo dhaban namoonni 2 immoo madahanii hospitaala Harar keessatti yaalamaa jiraachuu eeraniiru. Aanaalee godina Harargee Bahaa fi Lixaa kanneen akka Mi'eessoo, Gumbii Bordoddee, Gooroo Guutuu, Maayyuu, Mulluqqee, Gursum, Baabbilee, Midhaagaa Tolaa, Cinaaksanitti, Jaarsoo fi kanneen biroo keessatti humnoonni mootummaa naannoo Somaalen babal'ina lafaa fi saamicha geggeessuuf hawaasa Oromoo buqqisuu cimsanii itti fufuun barameera. Hidhattoonni kunneen ergama mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irraa itti kenname galmaan ga'uuf daangaa ce'anii godinaalee lameen kana irraa ilmaan Oromoo ajjeesuu, saamuu, ukkaamsuu, achi buutee dhabamsiisaa kan jiranii fi hangammatti sosochii hidhattoonni kunneen geggeessaniin qaamni mootummaa illee waan tokko hordofaa kan hin jirre ta'uu jiraattonni itti dabaluun ibsanii jiru. Tiraamp Ameerikaan galgala kana Iraan akka taanetti haleelti jechuun dhaadate. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Pireezidaantii Tiraamp koronaato irratti pireezidaantii Yukureen Volodimir Zelensky waliin dhaabbachuun miidiyaaf ibsa kennee ture. Waa'ee Iraan gaafatamanii Tiraamp halkan dabree akka malee isaan haleellee jirra jabeessine jechuun dubbate. Itti fufuunis US tarii galgala kanas akka taanetti isaan haleelti jechuun dubbate. Tiraamp dabalataan akeekkachiisa xiqqoo isaaniif kenneera. Halkan kanas jabeessine isaan haleellaa jedha. Tiraamp dhimma Iraanitti akka hin gammadin ibsee ejjennoo Ameerikaa kan Teheraan nikuleera akka hin hidhanne ittisuu irratti qabdu irra deebi'ee mirkaneesse. Wanti ani hunda caalaa irratti xiyyeeffadhu mootummaa jijjiiruu miti jedha. Tiraamp US sagantaa nikuleera biyyattii dhaabsisuuf jijjiiramu guddaa gochuu ishee ibseera.
Tiraamp Iraan kana booda giddugala bahaatti gooluu akka hin dandeenyes dubbate. Hooggansa Iraan irra deebiin Iraan maraatu duwwaadha jedhe. Ameerikaa fi Iraan deebi'anii walii galuu isaanii akka shakku hime. Dhukaasa dhaabuun dhumateera jedhe. Kanaanis waraanni guutuun US fi Iraan gidduutti deebi'ee ka'uu akka danda'u akeeke. Pirezidaantichi waraanni jalqabamuu isaa kallattiidhaan hin dubbanne, garuu Iraan walii galtee guyyaa guyyaadhaan cabsiteetti jechuun himata. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.